akka jecha kee naaf haa ta'u. Ji'a ja'affaattis jedheetu eegala. Erga maal ta'e yeroo garaagaraatti ergamaan namootatti hin ergamne eeyyeen ergameera. Biyya lafaatti hin dhufne eeyyeen dhufeera. Ergamuun inni har'aa kun garuu addadha. Addaam hin dhageenye, Hewaan hin dhageenye, Malkaseediq hin dhageenye, Eeliyaas hin dhageenye, Isaayyaasis hin dhageenye, Muuseen hin dhageenye, Daawit hin dhageenye, mucaan isaa Solomoonis hin dhageenye, Yoosefis hin dhageenye, Yohannis hin dhageenye. Hundumti otoo hin dhaga'in isheen garuu dursiteetu dhageesse. Karaa gurra isheet fayyinni gara keenyaatti ol seene. Tole jechuun Maariyaamii maaliidha? Maaloo nu barsiisa? Anti wu'itu tasfaa'u laaddaama maysadeedim gannat. Jechi tokkittiin kun seenaa addunyaa barootaaf turan sana in jijjiirte. Jechoota kana hunda tarreessitu waan ani ittiin si fakkeessuun dhabe jedheeni. Oodin gilibamannuu ba'amsaala mannuun haasamaas sileeki. Qaqqabuu garuu hin dandeenye. Ammas ni utaalti qaqqabuu hin dandeenye. Hin kufti ammas ni utaalti. Guyyaan guutuu ishee dadhabbii qofa ta'e. Dhumarra garuu galgala wayiniin kun hin mi'aawu jetteetu deemte. Akka jecha kee naaf haa ta'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo lafa jirtan hundumatti sagaleen kun kan isinitti dhaga'amu, taateen kun kan isinitti mul'atu. Nagaa Waaqayyoo isa jiraataatiin akkam jirtanii? Akkam yoo nageessanii? Amiin. Waaqayyo Gooftaan keenya, Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galata isaa jennee baay'isnee akka isa galateeffannuuf sababa galata keenyaa kan nuuf ta'e arraba keenya galataan kan nuuf guute Waaqni keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Riqicha fayyina keenyaa kan taate obboleettiin ergamootaa, haati wareegamtootaa, qulqulleettii dubaroo Maariyaam, qulqulloota toloota wareegamtoota fi ergamoota hunduma waliin maqaan ishee kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Yeroo qabnu keessatti guyyaa har'aa kana mata duree waliin barannu dubbii sagalee Waaqayyoo jalqabarra dubbadhe ta'a. Innis akkas jedha. Akka jecha kee naaf haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 38. Jechi kana kan nuuf dubbatee qulqulleettii qulqullootaa kan taate haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiidha. Barri beellamaa sun yogguu ga'utti qulqullichi Gabri'eeliin gara isheetitti misiraachoo baatee yogguu dhufutti waliin dubbii dubaroo Maariyaamii fi qulqulluu Gabri'eelii gidduutti ta'e